ijoollee baga booqaa birratti ceetani isiniin jenna walumaa galatti jechuudha ganna dukkana san ceetanii jirtani amma immoo booqaa birraa keessa jirra egaa bara haaratti waan haaraa yaaduun gaariidha egaa ijoolleen qabxiin keessan isin jalaalaaf yookaan immoo akka yaaddanitti isiniif hin taane akkasumas immoo ijoollee waan gaarii waa jijjiiruu barbaaddanis bara haaratti karoora haaraan waan haaraan jijjiiruun barbaachisaadha egaa akka isiniif dhiyeessaatiin jirru qophii addaa kabaja ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan qophiilee adda addaa isin biraan gahaa jirra reef kalaqa ilaaltanii jirtanii amma immoo ijoollee meeshaa muuziqaa fayyadamuudhaan waan adda addaa hojjechaa jiran bira jirra bareedduun takka na bira jirti egaa Addaadoon ka meeshaa muuziqaa kanaa maqaasaa hin beektu maaliif akka fayyadus hin beektu nuuf ibsiti isinoo beektu laata maaliif fayyada akkamitti itti fayyadamu maqaan isaa maali meeme godhime akka reefu maqaa isaatis maaliif akka fayyadu waa hundaa isiniin wal bartee isinitti himti walaa barru tole Addaadoo akkam jirtu ijoollee ganni kun akkam ture ani maqaan koo Feenis Malaakun jedhama an barattu kutaa sagalii gara 10tti darbitudha ani amma akkuma isin ilaalaa jirtanii diraamariidha wanti kun meeshaan kun hundumti isaa walitti qabamee diraamiin jedhama hunduma isaa maqaa isaanii beektu ijoollee yoon beektan ta'e ani isinitti hima inni kun maqaan isaa haay haat jedhama inni kun Christ symbol jedhama inni kun immoo isneerii jedhama inni kun maqaan isaanii wal fakkaata garuu lakkoofsa qabu inni kun toomaan jedhama inni kun immoo toomtuu jedhama argitanii isa guddaa kan sagalee adda ta'e as keessaa kan kennu isadha inni kun immoo bees diraamii jedhama jechaadha inni kun immoo akkuma isin argitan kana wajjiniin wal fakkaachuun deemu garuu inni maqaan isaa raayidii jedhama kanaafiyyuu an ganna kana maqaa warra kanaa baradhee sagalee isaaniidhaa fi diraamii akka kana namatti tolu barachaa nan ba'e isin immoo maal gochaa baatanii baay'ee gaariidha dhugaa amma garuu maqaa isaanii nutti himte Addaadoon isaa bartuu mitiira mee sagalee kana qash godhina dhageessisi kun Addaadoo sagalee lama qaba kun immoo eegee meeficha kanaan tokko moo akkamime meeme tokko luka jalaan banamee rukutamaa tokko immoo asuma irrattiin akka kanatti rukutama mee lamaanuu nu dhageessisi qaba tole inni gaafa nuyi bannu dhageessisu akkam namatti tola mee netti na dabale dhageettanii jirtu mee kabiraahoo kabiraan immoo kana luka keenya irra keenyee duuchine kan nuti rukunu yookiin akka kana isa jedhudha jechaadha baay'ee gaariidha itti ani hunda isaanii sagalee isaanii nu dhageessisi tole inni kun omaayyuu sagalee tokko qaba namatti tola Addaadoo sagalee sadii kennisiisuu dandeenya. Sadii kennisiisuu dandeenya. Tole. Gaafa akka kanaa goonu tokko immoo gaafa nuyi akka kana goonu kun immoo sagalee isarraa adda ta'e qaba. Mee adda. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Egaa ijoollee sirriitti hubattanii jirtu jedheetii yaada. Isin mee akkamitti barnoota kana barachuu hawwitee ka jedhu immoo nan gaafadhaan. mee baranuma jalqabde moo akkamitti garanatti dhufuu dandeette an diraameroota baay'ee ilaaluu nan jaalladha baay'ees riitmichi baay'ee man jaalladhantu sana booddee gara cheerchii keenyaatti dhufe maaliifan hin baradhu jedheenan hiriyaa koo gaafadhe hiriyaan koosii tolee barachuu dandeenya naan jedhe
sana booddee qormaata isaa qoramnee hin darbinee barachuutti kaanee jechaadha. Osoo hin baratiin qormaata hin taane? Osoo hin baratiin wantoota beektan jedhamnee dursa qormaata qorama. Jalqaba jechuudha. Eeyyee. Maal fa'aa beekta turte jalqabaatti? Duratti ilaaluma isaa fi gara biraan kan hin beeku kun bees diraamii akka jedhuu fi jedhamu kun immoo hundumti isaa diraamii akka jedhamu kun istiikii akka jedhamu nan beekan ture. Mee waa xiqqishoo nuu taphadhu. Walumaa dandeetti. Riitimii waalzii jedhamu isiniif taphadha. Jalqaba irratti garuu waan afaanii qabdu tana ture. Dhiifama gaafadhutti. Ijoollee dhiifama ani wanta sirriin goone. Baay'ee gaariidha. Tola manuu taphadhu gaa. Baay'ee namatti tola. Reef hiriyoota kan kee wajjin muuziqaa wayii taphattanii turtan. Eeyyee. Maal jedhaman? Inni muuziqichi waalzii jedhama riitimiinsa. Garuu maal irratti xiyyeeffata? Nuyi riitimii amma taphachaa turre faarfannaadhaan taphanne hundumti keenya walirratti dhufnee shaakaluudhaan akka inni gaarii ta'uuf baay'ee itti dhamaane kan nuti qopheessinedha. Baay'ee gaariidha. Barnootaan maal fakkaatame? Barnoonni gaariidha ijoollee. Ani kutaa 9 barachaan ture bara dhufu immoo gara kutaa 10 darba. Barnoota barachuun ijoollee baay'ee gaarii akka ta'e isinis akka beektan shakkii hin qabu. Kanaafiyyuu hundumti keessan toora irra jirtanitti barnoota keessan jabeessanii akka qabdan asumarraan dhaamsa isiniif dhaama. Baga geessan jedhiin kan namoota baga geessan jechuu ni barbaaddu yoo jiraatan maqaa dhooftee hiriyoota keellee ta'uu danda'a, firas ta'uu danda'a, maatis ta'uu danda'a. Nama galateeffachuu nan danda'a. Ni dandeette sasee. Diraamii kana akkanan baradhuu fi baay'inaan kaka'umsa kanatti kakaastee hiriyaa koo biiltuu baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Baay'ee baga geessan oon jettu. Hundumti keessaniyyuu baga geessan siniin jechuun barbaada. Ijoollee ayyaanicha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu faana tura.